Aanaan dagaagaa aanota bulchiinsa magaalaa Adaamaa keessatti argaman 19 keessaa ishee tokkodha. Kutaa magaalaa Abbaa Gadaa jala seegaa bifa gurmaa'insa haaraa riijii poolisiitiin galuudhaan kutaa magaalaa Abbaa Gadaa jalatti aanota argaman afran keessaa tokko taateesii jirti. Egaa anittiin daandii misoomaa gaariirra akka jirtu odeeffannoo arganneetii jirra. Egaa ammas tuutni Adaamaa Broadcasting Service gaazexeessitoota Adaamaa Broadcasting Service kan argamu aanaa dagaagaatti. Aanaa dagaagaatti ammoo kan argamneef maaliif akka ta'e isinis egaa tilmaamuun keessaniin oolu ayyaana qillee bara 2017 sababeeffachuudhaan dallaa egaa iddoo waajjiraaleen aanitti argamanitti egaa dhufuudhaan tuutni Adaamaa Broadcasting Service ayyaanicha hooggansa aanitti fi akkasumas qaamolee hawaasaa aanitti walitti babbahan wajjin kabajuudhaaf asitti argameeti jira. Egaa irra deebuudhaan baga ayyaana qillee geessan jenna. Egaa Adaamaa Broadcasting kanneen hordoftoonni egaa amantaa kiristaanaa hundi ayyaanichi kan badhaadhinaa, kan milkii, kan quufaa fi gabbinaa isiniif haa ta'u jenna. Sagantaa ayyaanaa fi misooma jedhuun misoomaa fi ayyaana akkamitti wal hubachiiste aanaan dagaagaa gaggeessiti. Hojiileen misoomaa aanitti raawwatamaatii jira maal fakkaatu? Gama nageenyaatiinis akkasuma egaa sochiin aanichi keessatti mul'atu akkamitti ibsama? Qabatamaan hawaasaa fi hooggansa gidduutti qindoomni hojiilee misoomaatii fi akkasuma immoo nageenya itti fufsiisuuf jiru maal fakkaata kan jedhu qabatamaan egaa hojicha irratti kan argaman qaamoleen hawaasaatii fi hooggansi asitti argaman nuuf ibsuudhaan turtii kan nu faana taasisan ta'u. Egaa ayyaanni qillee ayyaana gaarii akka isiniif ta'u hawwina. Turtiin keessanis egaa hanga xumura qophichaatti nu faana haa ta'u jenna. Adaamaa Broadcasting Service kanneen hordofaatii jirtanii saganticha qopheessuun kan isiniif dhiyeessu Anjamaal Kadiri, kaameraadhaan immoo kan nu faana jiru Shimallis Nuguseeti. Direct gochuudhaan saganticha waliigalaan qaqqaceelchaatii kan jiru Alamuu Hirphaati. Turtiin keessan nu faana ta'u. Egaa aanaa dagaagaatti hooggansaa fi qaamoleen hawaasaa adda addaa bifa jaalalaa fi tokkummaa agarsiisuun ayyaana qillee kabajaatii jiranii uffata aadaa sabaa fi sablammoota garaagaraatii fi akkasuma immoo godinoota garaagaraatiin kan faayaman asii qaamoleen hawaasaa garaagaraa egaa ayyaanicha kabajuudhaaf asitti argamaniitii jiru. Hooggansi egaa bifa saniin uffata aadaatiin faayamaniiti iddoo isaanii qabataniiti ayyaanicha kabajaatii kan isaan jirani. Gama biraatiin buna dhugaa akkasuma immoo mari'achaa taphachaati. Egaa wanta ayyaanni qabu wal dura qabaati. Gara fuulduraatti immoo misooma keenya nageenya keenya akkamitti itti fufsiifanna kan jedhu irratti egaa marii taasisaatii yaada wal jijjiiraati kan isaan ayyaanicha kabajaatii jirani. Egaa hordoftoonni Adaamaa Broadcasting Services mana keessan teessanii hordoftoonni egaa amantaa kiristaanaa ayyaana qillee bifa midhagaa ta'een akka kabajaatii jirtanii fi hordofaatii egaa sagantaa kennaanis boharaatii akka jirtan abdiidha qabna. Kallattiidhumaan egaa gara sagantaa ayyaanaa fi misoomaa ayyaanaa fi nageenyaa jedhu aanaa dagaagaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa kutaa magaalaa Abbaa Gadaatti tuutni gaazexeessitoota Adaamaa Broadcasting Service imaluudhaan egaa hawaasa aanichaa fi hooggansa aanichaa wajjin haala itti kabajaatii jiruun kan wal qabate kallattiidhumaan gara sagantichaatti kan ceenu ta'a. Egaa saganticha akkuma aadaa Oromootti eebbaani kan nuti eegallu. Eebbaan maanguddoon nuuf saaquudhaaf qophaa'aniitii jiru. Egaa gara maanguddootti kan isin ceessu ta'a. Maarree kan nagaan nu oolche nagaan nu haa bulchu. Biyya teenya biyya nagaa haa godhu. Jaalala dur Rabbi nu haa deebisu. Jaalala dur mi'ooftuu san Rabbi nu haa deebisu. Ayyaana kana ayyaana quufaa, ayyaana gabbinaa, ayyaana jaalalaa, ayyaana araara Rabbi nu haa godhu. Ayyaana kanarratti mootuyyuu waan tanaan dura hin yaadin waan gaarii Rabbiin nu haa kennu. Jaalala nu haa kennu. Biyyi teenya biyya misoomaa haa taatu, biyya nagaa haa taatu. Nageenni kun mootuyyuu lafa nu haa ga'u. Ijoolleen teenya ta'ala jirtutti ta'alatti haftellee tuun nu galtee ta'alatti haftellee akka nu galtu Rabbi nu haa godhu.
karatti isaan haa deebisu ijoollee teennallee karatti haa deebisu warra biyya ofii jaalatu rabbi isaan haa godhu waamicha jaarsotaa waamicha haadhotaa arganii akka nuu galan rabbiin nu haa godhu kan wallaalle rabbitti haa guutu ayyaana gaarii rabbi nu haa godhu. Amin amin egaa galatoomaa jenna abbaa gadaa eebba nuuf kennanii fi eebbi isaanis haphee ta'ee nutti haa qabatu jenna hordoftoonni Adaamaa Broadcasting Service fi egaa qaamoleen hawaasaa fi hooggansi aanaa dagaagaa asitti argamtan hundi egaa itti fufna sagantaa ayyaanaa fi misooma ayyaanaa fi nageenyaa jedhu aanaa dagaagaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa kutaa magaalaa abbaa gadaatti tuutni Adaamaa Broadcasting Service qopheesse keenya egaa dursa irratti kan nuti eegallu haala waliigalaa aanitti raayi aanaan dagaagaa egaa aanaa dagaagaa jedhameeti maqaan moggaafameeti jira haala waliigalaatiin maali kan inni qabuu fi gurmaa'insa isaarraa eegalaati carraa investimentii fi dhimmoota kanneen biroo irrattis xiyyeeffachuudhaan bulchaan bulchiinsa aanaa dagaagaa obbo Fiqaaduu Abdiisaa haala waliigalaa ibsuudhaan kan nuuf eegalan ta'uu egaa baga nagaan geessan jenna dursarratti jiraataan aanaa dagaagaa carraan inni qabu baay'eedha jechuudha keessattuu carraan inni qabu sabaaf sablammiidha sabaaf sablammiin kun immoo wal danda'ee akkaataa ayyaana isaa ittiin kabajamu aadaa baratamaati jechuudha keessattuu inni guddaan aanaan dagaagaa yaa misoomaan kan beekame carraawwan babal'aa qabaa jechuudha investimentiin beekamaa warshaa adda addaan abbootiin qabeenyas aanaa kana keessatti babal'inaan hojjechaatii jiru haa ta'utii sirriitti babal'inaan hojjechuudhaafis misooma irratti hojiiwwan gurguddaa hojjetamaatii jira keessattuu aanaan kun aanaa adda isa taasisu aanawwan aanaa biroorraa qonnaan bulaan aanaa dagaagaan kan keessatti nama 464 jira carraawwan misoomaa fi qonnaan bulaanis naannoo kana keessatti argamu carraan olaanaatu jira jechuudha haa ta'utii carraa kanaan wal qabatee ammas aanaan dagaagaa hojii misoomaan hawwatamaa fi baay'ee mijattuu hojiiwwan adda addaa tarsiima mootummaa yeroo ammaa kana baasee jiruunis keessattuu hammatamtee hojiiwwan horsiisaa horiinii horsiisaa aannanii booyyee misooma dambaatis wal qabatee haala mijataatu jira jechuudha gaarreewwan mijataatu jira kanarraa kan ka'e ayyaana kanaanis wal qabatee jiraataan aanaa dagaagaa hojii misooma isaa tikfachaa nageenya isaa kabachiisaa sirriitti akkaataan ittiin kabatamu haalli mijataa jiraachuu isaatii jechuudha kanaaf hojiiwwan misooma investimentii keessattis abbootiin qabeenyas jiraatanis wal danda'ee sirriitti karaa nagaa fi tasgabbii qabu ayyaana isaa akkaataan ittiin kabachuu qabu jechuu barbaadan. wanti addaa aanaan kun ittiin beekama jedhamu keessaa Itoophiyaa xiqqittii jedhamuudhaan egaa yeroo hedduu namoonni hedduun kan maqaa isee waamanii maaliif Itoophiyaa xiqqittii jedhame kan jedhu egaa dhimmi amantaa fi sabaaf sablammootaa wal qabate egaa heddumina as keessatti argamuudha mee kanarratti maal jettu isin? Tole aanaan dagaagaa akkuma beekamu dhuguma aanaa Itoophiyaa xiqqoo jechuun ni danda'ama haa ta'utii uummata sabaaf sablammii as keessa jiraata uummanni sabaaf sablammii gaafa as keessa jiraatu nageenya amansiisaa fi akkaataa ittiin ayyaana kanas wal danda'ee kabachiisu waliin jiraatu sirni ittiin ayyaana kanas kabaju wal danda'ee wal kabajee tokkummaa isaas as keessatti sirriitti akkaataan ittiin ibsatu hundaa'uu addaa jechuudha kanaaf aanaan dagaagaa Itoophiyaa xiqqoodha hoo jedhame sobaa miti jechuudha kanammoo kan agarsiisu namni wal danda'e akkaataa aadaa isaatii fi amantaa isaatiin tokko ta'e naannoo kanatti waliin kabajee waliin jiraachuu irratti hundaa'uun fakkeenyummaa naannoo kanarraa fudhatamuu ni danda'ama jechuudha. Tole egaa dhimma kanarratti immoo qabatamaan kan ittiin jiraataatii turan abbaa gadaatti immoo ce'uu barbaade xiqqoo egaa sabaaf sablammoonni akkasumas hordoftoonni amantaa garaagaraa aanicha keessatti akkamitti waliin wal kabajaniiti waliin jiraataatii jiranii akkamitti misooma isaanii itti fufsiisan kan jedhuu fi haala waliigalaa itti hawaasni egaa aanaa kanaa itti wal kabajee jaalalaan tokkummaadhaan ittiin jiraatu hordoftoonni amantaa garaagaraa sabaaf sablammoonni adda addaa mee maal fakkaata? Aanaan kenna sabaaf sablammii keessa jira malee duudhaa Oromoo keessa jira waan nu dalaynu sabni birallee dalaga amma akka fakkiititti yoo fuute mana murtii aadaa kana amma warri baay'isee nu itti fayyadamu warra Oromoon alaati kana waan ta'eef amma ummanni as keessa jiru kuni barriin darbe keessatti aanaan biraa yoo waa itti galan aanaa keenya gaaf tokko
bishaan gad jigee hin beeku. Maaliif maruu wal ammateet amantiin jet sabaan jet naan waliin qoodu waan maraan waliin qoodu maruu tokkummaa qaba kun ebaluun hin jirtu kana waan taateef aanaan kenna aanaa 19 keessaa akka tokkootitti ilaalla jenneetiin. Ammuma haala qabatamaatiin kan arginu egaa ayyaanni qillee ayyaana hordoftoota amantaa kiristaanaati kan saganticha irratti argamaniiti ayyaanicha kabajaatii jiran ammoo warreen hordoftoota amantaa islaamaa asitti natti mul'atani egaa kun mataa isaatiin ragaa guddaadha mee kanarratti immoo waan dabalta yoo qabaate. Kanarratti wanni dabalu hagadhaatitti addaan baheen beeku. Islaaman jedhu kiristaanan jedhu sabaan addaa waliin qoodu waa takka yoo waa xiqqishu waa hin dalayne namni sirakkannaan heeroo takka namni illee duunan heeroo takka yoo waa buusuu barbaadan heeroo takka kun ebalu kun islaamaa kun kiristaanaa kun saba biraatiin hin jiru kana waan ta'eef ammallee immoo ayyaana nu fuuldura jiru kana ayyaana bareedaa goone ayyaanfachuuf qophiirra jirra. Tole galatooma abbaa gadaa egaa Adaamaa Broadcasting Service kan hordofaatii jirtan sagantaan immoo sagantaa ayyaanaa fi misooma ayyaanaa fi nageenyaa jedhu aanaa dagaagaatti tuutni gaazexeessota imaluudhaan ayyaanicha wal wajjin ta'uudhaan hawaasa aanittii fi akkasumas immoo hooggansa aanittii wajjin kan itti kabajaatii jirruu fi isin biraan gahaatii jirruudha. Asitti egaa haalli jaalalaa fi tokkummaa itti agarsiifamaatii jiru bifa addaatiin kan inni mul'ateetii jiru nyaachaa dhugaa buna danfisaa egaa haalli waliigalaa as jiru hawwataadha akkuma argaatii jirtan kana jechuudha. Hordoftoota Adaamaa Broadcasting Service itti fufna isinis egaa mana keessan teessaniiti ayyaanicha kabajaa nyaachaa dhugaatii nu hordofaatii egaa sagantaa kennaan akka bohaaraatii jirtan abdiidha qabna. Turtiin keessan haga xumura qophichaatti nu faana haa ta'u egaa dhimma nageenyaatti immoo kan ceenu waliigalaan nageenyaanis egaa fakkeenyummaa guddaadha kan aanittiin qabdu jechuudha. Kanarratti egaa itti gaafatamaan waajjira bulchiinsaa fi nageenya aanaa dagaaga obbo Malkaamuu Abdiisaas immoo wanta irraa nuuf jedhantu jira egaa nu hordofaa ammas. Tole obbo Malkaamuu Abdiisaa itti gaafatamaa waajjira bulchiinsaa fi nageenya aanaa dagaagaa egaa ayyaanaa fi nageenya akkamitti wal simsiifameeti gaggeeffama kan jedhu irratti egaa yaada gabaabaa nuuf kaasanii egaa obbo Malkaamuu aanaan keessan nageenyaan akkamitti ibsama qindoominni hawaasaa fi qaamolee nageenya gidduu jiru nageenya eegsisuu irratti akkasumas immoo ayyaanicha wal simsiisuu irratti sochiin jiru mee maal fakkaata? Tole galatoomaa maqaan koo Malkaamuu Abdiisaan jedhama bulchiinsa nageenyaa aanaa dagaagaati. Egaa nageenyaa fi ayyaana gaafa jennu nageenyi fi ayyaanni adda baasanii ilaaluun nama dhibaa. Nageenyaa fi ayyaana adda baasuu hin dandeenyu jechuudha. Nageenyaa fi misoomas adda baasuu hin dandeenyu. Gaafa misooma haasofnu waa'een nageenyaa hin ka'a. Gaafa ayyaana jennus waa'een nageenyaa ni ka'a. Kanaaf wantoonni kun wal qabataniiti kan deemanii egaa ayyaanni qillee ayyaana guddaa, ayyaana kabajamaa, ayyaana sadarkaa adda addaatti kabajamu ta'uunsaa bira darbee sadarkaa magaalaa Adaamaatti sabaaf sablammiin waliin ta'ee qindoomee amantaan osoo waliin qoodin ayyaana waliin kabajatudha jechuudha. Egaa akka uummata Oromoottis ayyaanni qillee ayyaana beekamaa ayyaana guddaadha. Baadiyyaatti immoo yoo fudhannee ayyaanni qillee gochawwan adda addaa sagantaa adda addaatiin ni kabajama. Magaalatti immoo kun akka kanatti hawaasni walitti bahee sabaaf sablammiidhaan osoo waliin qoodin amantaadhaan osoo waliin qoodin kan wajjin ayyaaneffatudha jechuudha. Egaa uummanni kun gaafa ayyaaneffatu nageenyi isaa eegamuu qaba. Egaa qaamni nageenyaa uummata kana akka inni ayyaaneffatuuf hawaasa wajjin qindaa'ee ijaarama uummataa fi ijaarama mootummaa waliin qindaa'eeti kan inni nageenya eegu jechuudha. Kana yeroo jennu qaamni nageenyaa keenya gurmaa'insa garaagaraa qaba. Poolisiin ni jira, milishaan ni jira, gaachanni sirnaa ni jira, tajaajilli poolisii hawaasaa ni jira, paatroolii daawwiin ni jira, gorsaa walabaa ni jira jechuudha. Qaamni kun hundinuu orientii ta'ee qacelama fudhatee kallattii fudhatee yeroo ammaa kana ayyaanni kun karaa nagaatiin akka kabajamuuf bobbii fudhatee iddoo hundatti ramaddii fudhatee kan hojjechaa jiru ta'uu isaati jechuudha. Egaa uummanni keenyas qaama nageenyaa cinaa akkamiin dhaabbataa jennee kan ilaallu yoo ta'e galgala sagantaa bunaaf shaayii qopheessee zooniidhaan bilookiidhaan sagantaan bunaaf shaayii qophaa'ee uummanni keenya waa'ee nageenya isaa achitti ni mari'ata. Caasaa nageenyaa wajjin walitti qindaa'ee tokko ta'ee bakka sanatti hin mari'ata jechuudha. Kallattii waliif kenna. Galmee qaba. Dabarii waliif buusee roondii ni eega. Caasaan keenyas iddoo eegumsa dhaabbii iddoo eegumsa sochiitti qindoominaan karaa guutuu ta'een bakka tokkotti walitti dhufanii dabaree fudhatanii
kallattii fudhatanii iddoo qooddatanii eegumsarra kan oolanii bulanii jechuudha. Wal harkaa fuudhanii. Kanaaf aanaa dagaagaa keessatti ayyaanni gaafa kabajamu uummanni yaaddoo tokko malee rakkoo tokko malee ayyaana isaa kabajatee dabarfataa jechuudha. Boorummoo ayyaana bulee misooma isaa akkuma kaleessaa karaa idilaa'een nagaan oolee galee kan daldalu daldalatee kan hojii humnaa hojjetu hojii humnaa hojjetee kan immoo abbaa qabeenyaa ta'e hojii isaa sirriitti hojjetee kan oomishus oomishatee kan gurguratu gurguratee kan bitatu bitatee nagaan bahee akka galuuf caasaan nageenyaa keenya eegumsa dhaabbii eegumsa sochii iddoo hundatti hin gaggeessaa jechuudha. Uummanni keenyas eeruu kennuudhaan roondii bahuudhaan sagantaaf bunaa shayii qopheessuudhaan caasaa nageenyaa cinaa dhaabbatee karaa qindoomina ta'uu qabuun karaa tokkummaa qabuun ayyaanicha kan kabajuu fi hojii misoomaa idileesaa guyyaarraa guyyaatti kan adeemsifachaa ooluu fi borus kan cimeetti fufu har'as kan gochaa jiru ta'uu isaati jechuudha. Adama Broadcasting Service kan hordofaa jirtan hordoftoonni Adama Broadcasting Service ayyaanaa fi misooma jechuudhaan aanaa dagaagaatti argama. Tuutni Adama Broadcasting Service egaa tuutni gaazexeessitoota Adama Broadcasting Service itti aansuudhaan egaa iddoon itti argamnu kun egaa bifa addaatiin sadarkaa midhaagaa ta'ee fi hawwataa ta'een ammarra gaheeti jira. Egaa iddoowwan kunniin waajjiroota adda addaa of keessatti hammateeti jira. Egaa waajjiroota adda addaa of keessatti hammate kana sadarkaa kanarraan gahuudhaaf hojiin guddaan akka hojjetame kan wanti namatti mul'atu haala qabatamaa asiin dura sochii naanna'aatii hojjechaati hojii gaggeessaatii turreen sadarkaa egaa dhimmoonni hafaniif turaniiti jiru. Ammarratti garuu wantoonni hedduun guutamaniiti tajaajila kan itti kennamu ta'eeti jira jechuudha waajjirri aanichaa akka waliigalaatti. Kanarratti egaa maaltu kanaan gahuu danda'e akkamitti hojjetameeti sadarkaa kanarraan geessifamuu danda'e dhimmi kenniinsa tajaajila kanaan wal qabate immoo maal fakkaata kan jedhus egaa ibsa kan nuuf kennan ta'uu bulchiinsa aanaa dagaagaa obbo Fiqaaduu Abdiisaa egaa gara isaaniitti deebina. Aanaan dagaagaa kun gurmaashisitti wal qabate akkaataan ittiin daangeffame isaa karaa baatiin aanaa odaa daangeessa gara kibbaatiin aanaa irreessa deegansa karaa dhiyaatiin aanaa lumiitu daangeessaa jechuudha. Karaa kaabatiin aanaa odaatu daangeessaa jechuudha. Haa ta'uti aanaan kun wanni adda godhu waa lamaa jechuudha. Keessattuu gama tokkoon magaalaa hammatee jira. Gama biraatiin immoo lammaffaa baadiyyaa hammatee jira jechuudha. Kanarraa kan ka'e hawaasni naannoo kana jiraatus hawaasa sabaaf sablammiidha. Sabuu fi aadaa isaa eeggatee waliin kan jiraatu kabajas kan walii qabu jechuudha. Kanarraa kan ka'e ijaaramni naannoo kanarratti aanaa dagaagaa keessatti kan jiru gurmaansaa wal qabatee zooniin akka aanaa kana keessatti jiru zoonii 5tu jira. Zoonii 5 kun hojii misoomaa hojii nageenyaa wal dandeessiseet akkaataawwan ittiin hawaasis kenniinsa tajaajilaa qaqqabeessa qabatu haalli mijatee jira jechuudha. Yeroo kana jennu akkaataa imaammataa fi tarsimoo mootummaan baaseen hawaasni akkaataa barbaadunis eenyatti tajaajilamee tajaajila sanatti immoo akkaataan itti quufinsisaa fiidbaakiin guyyaa guyyaadhanis taa'ee kan jiru ta'uu isaati jechuudha. Yeroo kana jennu wiixataa haga jimaatatti hojjetaan of danda'ee seenterii tokko irratti tajaajila iddoo tokko irratti hawaasni akkaataa ittiin tajaajilamu. Yeroo kana jennu sadarkaa aanaa qofaa miti sadarkaa zoonittis hawaasni akkaataan ittiin tajaajilame sadarkaa sana dhiyeenya irratti waan hojjetamuu qabu akkaataan ittiin hojjetamu haalli mijataan anuumame ta'uu isaati jechuudha. Amma dallaa waajjiraa kana keessatti haalli magariisummaa fi egaa qulqullinni isaa itti hojjetame bifa midhaagaa fi hawwataa ta'een kan nutti mul'atu. Kanarratti egaa iddoo hojii mijataa taasisuu irraa eegaleeti dhimma jiru mee akkamitti sadarkaa kanaan gahuu akka danda'ame itti nuuf dabala. Tole keessattuu aanaan dagaagaa mijataa fi haala mijataa qabaachuutiin wal qabatee gama qulqullinaatis hawaasni hubachuu qofaa miti waan hubate sana immoo ofitti fudhatee hojjechaatii jira jechuudha. Gara magariisutaan wal qabatee qulqullinaan wal qabatee beeketii jechuudha abboonfameeti hawaasni ofiin beeketii kan hojjetu jechuudha. Yeroo kana jedhamu qulqullinaan wal qabatee abboonfamee jira jechuudha. Kanaaf hojii misooma irratti hojii nageenya irratti hirmaannaa gama kamiiniyyuu hawaasni kun adda dureedha jechuun hin danda'ama jechuudha. Agarsiiftuun immoo hojiiwwan gurguddoo hojjetamee jira. Hojiin hojjetame kun immoo walitti dhiyeenya marii hawaasaatiif yeroon geggeeffamu sadarkaa zoonii aga haanatti cheeniin walitti qindoomee akkaataawwan hojii misoomaa kun ittiin hojjetame nageenya isaa qulqullina naannoo isaa
sirriitti kan eeggatu wal kabajaa fi wal danda'e aanaan kun aanaa hundarra tasgabbii fi nageenya fi kan qabdu ta'u eenyumtuu ragaa ba'uu danda'a jechuudha. Kanaaf aanaan dagaagaa ayyaana kanaas wal qabatee ayyaana tasgabbii ayyaana namni itti nyaatee dhuguu qofaa miti misoomas nageenya bira darbee gara misoomattis tokkummaas jaalalas kan ta'u gama kanaan ergaa kiyya dabarsuu barbaada. Tole galatooma bulchaa bulchiinsa aanaa dagaagaa obbo Fiqaaduu Abdiisaa haala waliigalaa egaa kenniinsa tajaajilaa irratti yaada nuuf kennitaniif egaa hawaasni immoo maal jedha kan jedhu kanneen sagantaa kabaja ayyaanaa kanarratti hirmaatan keessaa immoo yaada isaaniis kan isin biraan geennu ta'a. Turtiin keessa nu faana haa ta'u egaa hordoftoota Adaamaa Broadcasting Service ayyaana qillee kabajaati kan nuti argamnu aanaa dagaagaatti hawaasa qaamolee hawaasaa fi hooggansa aanichaa wajjin jechuudha. Isinis mana keessan teessanii ayyaanicha kabajaa egaa nyaachaa dhugaa bashannanaati sagantaa kenna hordofaati itti bu'aaraa akka jirtan abdiidha qabna. Hanga xumura qophichaatti nu faana akka turtan egaa isin affeerra hordoftoota Adaamaa Broadcasting Service. Galatoome mee maqaa kee fi eessa akka jiraattu zoonii kamirraa akka dhufte? Jireenyi ani bakka jiraadhu ganda dagaagaarra zoonii 3 keessa hundaa olii kan jedhamu. Maqaan kiyya immoo Tigist jedhama. Asis ga'een kiyya waldaa dubartootaarra walitti qabdu. Kanaafuu amma zoonii kana keessa argamne har'a hunoo ayyaana jalqabbiirra jirra. Nyaachaa dhuguu nageenyi keenyaas eeggachuurra jirra. Waa'ee nageenyarra yoo gaafattanii dagaagaarra baay'ee bareedaadha. Maalidhaa yoo jettanii milishaan TPH'n galchana sirnaa akkasumatti ummataanis mana bahanii ganduma taanii qeerra bunaa danfisuudhaan nageenya isaanii eeggachaa jirani. Kanaaf nageenya irratti hojii nageenya irratti hirmaataa jira jechuudha. Akkasii hawaasni nageenyaas akkatti eeggamaa jira. Ummataanis amma waa dagalanii as ka'anii deeman amma maal jedhanii nageenyi cinaacha in dhaabbannaa jedhanii bulchaa keenyaaf amma affeeranii deemanii. Hooggansi keenyaas yoo jettanii baay'ee bareedaadha. Baay'ee nama gammachiisanii baay'ee nama hubatanii kan qabu nama hin qabneef akka kennanii boorummoo miskiina dhufanii akka fudhatanii amma nu hormachisan. Bakka kana godhe amma bulchaan kun na affeeree waan qabnu mana keessaa fidannee kenninee kan qabneef immoo itti kennuudhaaf amma jalqabee jira bulchaan keenya baay'ee nu gammachiise. Akkuma agartus misoomaan keenya bareedaadha. Biqiltuunis dagaaguma jira na baay'ee bareedaarra jira. Hirmaannaa keenyas hirmaachuu dubartootaarraa babbaanee waanuma barbaachisu misoomaa yoo jenne waanuma barbaachisu keessa hirmaannee hojjetaa jirra. Ammas fuulduraas Adaamaa teenya እንደገራ galatoom እስቲ ወደ እርሶ ልላፍና እስቲ መጀመሪያ ስሞትና ከዛ ከየት ዞን እንደመጡ ይግለጹልን። እሺ ስሜ ጀማልሽ መኮንን ይባላል። የመጣው ከንዳውል ነው ከቀጠና 3 ላይ። አሁን ባለንበት ሰዓት በጣም ደስ የሚል ነው። ትንሽ ቀደም ብላችሁ ብትመጡ ኖሮ ህዝባችን እዚህ ተሰብስቦ ብዙ አስተያየቶች ብዙ ነገሮች ነበሩን እና በዓላችንም በዓል ነው። እስቲ ህዝቡ ከአመራሩ ጋር ተቀናይቶ እንዴት ነው ልማቱን እንዲሁም ጸጥታውን ያስከበረ በአጠቃላይ የህዝብ ተሳትፎ ምን ይመስላል? የህዝብ ተሳትፎ በእንዳወር ዞን ላይ በጣም የተለየ ነው። በጣም ደስ የሚል ነው እና ያሉንም አመራሮቻችን ከጎናችን ናቸው። በጣም ደስ የሚል ስራ ነው እየተሰራ ያለው። ሻይ ቡና አለ፣ ብዙ ነገሮች አሉ። ብዙ ነገሮች እየተሰሩ ነው ያሉት። ልማቱንም ጸጥታውንም ምንሻችንም ዛሬ አዲስ ምንሻ ወደ 80 አካባቢ ነገ ልናስመረቅ ነው። ይሄ ሁሉ ዝግጅት በጸጥታ ዘርፉና በቡልቻችን ነው። ቡልቻችንም አዲሳችን አይደለም። አዲስ ቢመጣ አብሮን የለመደ ውስጡን የምናቅ ውስጣችንን የሚያቅ ቀጠናውንም ቀበሌውንም የሚያቅ ስለሆነ በጣም ደስ የሚል ነው። ስለዚህ ይሄ ነው በዓሉም በዓል ነው። እጀጋ አርጌ አመሰግናለሁ።
Egaa hordoftoota Adaamaa Broadcasting Service ayyaanaa fi misooma ayyaanaa fi nageenya jechuudhaan aanaa dagaagaatti argamneeti. Egaa haala waliigalaa aanichaarraa eegalleeti dhimmoota misoomaa fi inishiyatiivota adda addaati irratti xiyyeeffachuudhaan egaa ibsa bal'aa hooggantoonni aanitti akkasumas immoo qaamoleen hawaasa adda addaa asitti sagantaa ayyaana qillee wal wajjin kabajuudhaaf argaman nuuf ibsaniiti jiru. Egaa sagantaa ayyaanaa fi misooma jedhu kan aanaa dagaagaatti qopheessine gara xumuraatti ooffachaati jira. Dhimmoota waliigalaa hanga ammaatti ka'aniif ammoo wanti bu'uura ta'ee fi hundumaayyuu kan walitti qabeetii adeemsisu qindoomina tokkummaadha. Tokkummaan hooggansaa, tokkummaan hawaasaa, wal dhageettiin egaa yaada walirraa fudhachuu, yaada wal jijjiiruu, wal dhaga'uu egaa rakkoolee jiran mariidhaan furuun kanaaf nama geessa jechuudha. Milkaa'inoota hanga ammaa argaman kanaaf. Kanarratti immoo hojii guddaa kan dalagu egaa waajjirri paartii badhaadhinaa akkamitti hawaasaa fi hooggansa walitti qindeesseeti hojii raawwata. Egaa hooggansi amma jiru kun ammoo kan aanaa dagaagaa irratti argamu hooggansa haaraadha. Hojiidhaaf garuu haaraa miti. Egaa maaltu karoorfame gara fuulduraatti hooggansi haaraan kun maal karoorfate aanitti kana caala ceesiseeti sadarkaa silaa barbaadamurraan gahuudhaaf maal karoorfate kan jedhu egaa waajjira paartiirraa hooggansi dhimmi ilaallatu kan yaada isaanii nuuf ibsan ta'u ammas turtiin keessan Adaamaa Broadcasting Service sagantaa ayyaanaa fi misoomaa jedhu wajjin haa ta'u. Ani Tashoomaa Damee Birruun jedhama. Itti gaafatamaa siyaasa aanaa dagaagaati. Ittaan sudaan duraan dursee hordoftoota amantaa kiristaanaa aanaa keenya fi hordoftoota amantaa kiristaanaa akka magaalaa keenyaatti kutaa magaalaa fi akka biyyaatti jiraniin baga ayyaana qillee bara 2017 isin ga'e jechuun barbaada. Jira paartiitti keessattuu egaa hooggansi haaraa koree qindeessituu haaraa aanittiitti dhufe egaa kana hunda immoo walitti qindeessuudhaan kallattii kaa'ee hordofuun dhimmoota rakkoolee jiran irratti tarkaanfii fudhataati. Qindoomni akka uumamu gochuu keessatti gaheen waajjira paartii gahee olaanaadha kan inni bahatu. Egaa kanarratti kallattiin gara fuulduraatti qabatameeti deemamaatii jiru. Qindoomni hooggansaa caalatti akka cimuu fi maaltu yaadame maaltu karoorfame gara fuulduraatti aanitti kana caala ceesisuudhaaf. Tole galatoomaadha. Qindoominaan dhimmi wal qabatu hojiiwwan armaan dura gama bulchiisatiinis gama bulchiisa nageenyatiinis hojii ayyaanaa fi nageenya irratti akkasumas immoo hojii misooma fi ayyaanatti wal qabatee gama bulchaa fi bulchiisa nageenyatiin darbaa turanii wal qabatee hojiin kun hundi milkaa'uu kan danda'u gama hawaasatiin fi gaggeessummaa hooggansaan kennamuudhaan waan ta'eef kuni gahee leencaa taphataa jechuudha. Kanaaf hojiin qindoominaan hojjetamaa ture kun bu'aawwan gurguddoo agarsiisaa turanii jiru. Ammas agarsiisuudhaaf kallattii adda addaatiin sochii keessa kan jiramu. Kanaaf akka aanaa dagaagatitti hojii baay'een hojjetamaa ture jira jechuudha. Akka fakkeenyatitti galmi guddaan nama baay'ee qabachuu danda'u hirmaannaa uummataatiin kan ijaarame. Hooggansi immoo karaa agarsiisa waan ta'eef uummannis hojiin kun kan kooti jedhee kan hojjechaa ture ta'uu isaati jechuudha. Ittaansee kan jiru aanaan dagaagaa zoonii 5 kan qabdu. Zoonii 5 irratti waajjiraaleen hirmaannaa uummataatiin ijaaramanii guyyaa hojii hooggansa sadarkaa zoonii jiru guyyaa guutuu dabaree baafatee kan uummata tajaajilaa jiru ta'uu isaati. Akkasumas immoo hojjetaa mootummaa keessaa kallattiidhaan ramadamanii achitti itti dhiyeenyaan uummata kan tajaajilaa jiran ta'uu isaati jechuudha. Egaa hooggansi haaraa aanittiitti ramadame keessattuu koree qindeessituu irra caalaan isaanii haaraadha. Hojiidhaaf haaraa miti garuu egaa koree qindeessituu haaraa aanittiitti dhufe kanarraa maal haa eeynu eessarraan gahuudhaaf aanicha karoorfatan kan jedhu bulchaan bulchiinsa aanaa dagaagaa obbo Fiqaaduu Abdiisaa egaa yaada gabaabaa kan nuuf ibsan ta'u achumaanis ammoo ergaa baga geessanis nuuf dabarsaniiti kan goolamnu ta'a jechuudha. Tole dursee kabajamtoota ayyaana cuubbaa akka guutuu biyyaattis ayyaana qillee baga ittiin geessan baga ittiin geenye jechuu barbaada. Keessattuu aanaan dagaagaa akkuma jedhame yaa hojiiwwan gurguddaa hojjetameeti ture. Yeroo ammaa kanas hojiiwwan gurguddaa hojjechuudhaafis koreen qindeessituu as jirus hawaasa waliin qindoomee waan hawaasni barbaadu qofaa miti waan haaraa uume hojjechuuf hojjechiisuufis gahee leencaa bahuu danda'u qaba waan ta'eef kanaaf karoora bara 2017 akka haaraatti wanna bahe sana guyyaa guyyaadhaan laallamee hojiiwwan guyyaa keessatti maal hojjetaa kan jedhamu sana akkaataa barbaachisummaa isaatiin fedhii uummata kanaa nyaatee akka bulu daabboo nageenya isaa irratti misooma isaa irratti akkaataawwan tarsimoo mootummaan jedhu saniinis hawaasni kun
tarsimoo mootummaa keessatti akkaataan ittiin fayyadamu barsiisuudha. Barsiisuu qofaa miti keessattis akka fayyadamaa ta'uu danda'u caasawwan amma akka haaraatti jiru kun hojiidhaaf haaraa miti. Hawaasa kanaaf hojjetee halkanii guyyaa waan jijjiirama fiduu akka qabu asumaan ergaa kiyya dabarsaa. Ergaan kiyyas yaa'u waan guddaa hojjennee hawaasa kanaafis jijjiirama guddaa fiduudhaaf caasa nama jirus hawaasni jiraata naannoo kanas jiru nufaana ta'e hojii guddaan hojjennaa waan jedhamu sana dabarsuu barbaada jechuudha. Galatoomaa obbo Fiqaadu qaamolee hawaasaa asitti sagantaa ayyaana irratti argaman keessaayis egaa carraa hundayyuu waliin gahuullee baannu nama lamaaf carraa ergaa baga geessanii akka dabarsatan kan carraa kenninuuf ta'a. Egaa abbaan carraa fudhatu immoo eenyu akkasumatti egaa irra deemuudhaan kan carraa kennu ta'a. በቅድሚያ እንኳን አደረሳችሁ ለክርስቶስ ልደት። እኔ መናገር የምፈልገው በዓላችን በጣም ጥሩ በዓል ነው። ከነዋሪዎቻችን ጋር ያለውን የጸጥታውን ሁኔታ በጣም እያስቀጠልን ነው። ቅንጅት በጣም አለን ደጋጋ ላይ ከፖሊሶች ጋር ከሚኒሻ ከጋቻና ጋር ከህዝቡ ጋር እና ከአመራሮቻችን ጋር ብዙ ቅንጅቶች እያደረግን ነው። በጣም ደስ የሚል ነው እና ባለፈው አመት ከተደረገውና ያሁኑ አመት ላይ ስናይ ጥሩ ቅንጅት ነው ያለን የተሻለ። ስለዚህ በጣም ደስ ይላል። ቀጣይ ደግሞ በጣም በአሪፍ ሁኔታ እንደምንሰራ ዝግጁ ነን እና ያለው ህብረተሰባችንም ከኛ ጋር ነው ያሉት። ዛሬም ጥሩ ስብሰባ ነበርን ሁንዳውን ላይ ቀደም በትሉልን እነሱ ህዝባችንም ነበሩ። ከነሱም ጥሩ ሀሳብ ተቀበሉ ነበር። ያለው ሁኔታ ይሄ ነው። በጣም ደስ ይላል። በዓሉ የደስታ የጥሩ ዘመን የሰላም እንዲሆንልን እመኛለሁ። አመሰግናለሁ። እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ገለቶም isin immoo buna danfisuudhaan hawaasa asitti argame keessattu egaa buna dhiyeessiteeti bifa addaatiin akka sagantaan ayyaana qillee kun gaggeeffamuu fi ho'aa ta'u bifa hawwataa ta'een akka xumuramuu fi gahee ishii baatteeti jirti. Isiidhaaf carraa osoo hin kenniin saganticha cufuun egaa gara biraatti kan nu fudhachiisu ta'a jenneeti amanna. Kanaaf egaa asti አንቺም ደግሞ በዛውም እስቲ እንዴት ነበር ቡናው? ቡናው በጣም አሪፍ ነው። እንግዲህ ያው ጥሩ ነገር አድርገን እንዳቀረብን ተስፋ እናደርጋለን። በዓሉ የሰላም የፍቅር የደስታ እንዲሆንልን እመኛለሁ። አመሰግናለሁ። እጇ ይጣፍጣል ሲል ነበር ሰው አሁን ቅድም ቡና ሲጠጣ። እስቲ ስለ እጅሽ እንዴት ነው? እስቲ ሙያውን የተለየ ሆኖ ያገኘንበት ለምን ምንድነው ምስጥሩ? ያው እንግዲህ ያው ስራዬን ቡና ነው። ስለዚህ ለዛ ይመስለኛል ስላደነቃችሁኝ በጣም ነው ማመሰግነው። እግዚአብሔር ይስጥልን። እንኳን አደረሳችሁ ማለት በዛውም ሁሉንም ለሁሉ የኢትዮጵያ ሕዝብ መላው የኢትዮጵያ ሕዝብ በዓሉ የሰላም የፍቅር የደስታ እንዲሆንላችሁ ከልብ እመኛለሁ። ፍቅር ይስጠን፣ ሰላም ይስጠን፣ ሀገራችንን ሰላም ያርግልን። አመሰግናለሁ። እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። Egaa hordoftoota Adaamaa Broadcasting Service ayyaanaa fi misooma ayyaanaa fi nageenya jechuudhaan ayyaana qillee bara 2017 sababeeffachuudhaan tootni gaazexeessitoota Adaamaa Broadcasting Service gara aanaa dagaagaa imalanii egaa qaamolee hawaasaatii fi hooggansa aanitti wajjin ayyaanicha bifa midhagaa ta'ee fi ho'aa ta'een egaa bifa hordofaatii turtaniin dabarsaniiti jiranii. Isinis egaa sagantichatti akka bohaartan abdiidha qabna. Ayyaanichi irra deebuudhaan ayyaana gaarii akkasii ta'u hawwina. Egaa akkuma sagantaa keenya eebbaan saaqne ammas egaa eebba maanguddootiin kan nuti goolabnu maanguddoon eebbaan nuuf goolabuudhaaf namaddiitti argamanii egaa nuuf eebbisaa ka maanguddoo. Maarree aanaan dagaagaa durattuu ka dagaagee akka carraatitti dagaagaa namni jedhamu as ture. Akka carraa maaltu dhufe akaakayyuun isaa na wajjin as hojjetaman murtii keessa kanatuyyuu waan biraa fakkeessa aanaa keenya sanyiin nama kana as keessa waan jiraniif kanarraan darbee wanni amma jedhu ayyaana amma dhufu kana ayyaana qillee ummanni kiristaanaa deebisee ummanni islaamallee maruuyyuu ayna tokko ija tokko laala maaliif jaalala qaba ummanni jaalala warraa qabuufi
ክርስቲያን illee ka islaamaa jaalataa islaamni illee ka kiristaana jaalataa jaalaltu waan jirtuuf amma nu ka jedhu barbaannu ummata keenya ummata Itoophiyaa Adaamaa bicha ummanni Itoophiyaa sabaa fi sablammii maruuyyuu ayyaana kana nagayaan ayyaanfatee ayyaana gaarii ayyaana quufaa ayyaana jaalalaa rabbi akka nu godhu rabbii keenya kadhanna ine ebbifnaan of olcha kana gaanno olcha nagaanno haa bulchu biyya teenna biyya nagaa haa godhu biyya misoomaa rabbi nu haa godhu biyya jaalalaa rabbi nu haa godhu ayyaana kana ayyaana gaarii nu haa godhu odoo gufuun nu dhayin odoo qoreen nu waraanin ayyaana kana irra nagaan boo rabbi nu haa godhu biyya teenna biyya nagaa haa taatu ilmi dharallee intalti dharallee maruuyyuu rabbi qajeelchee gara keenya maruu haa dhufan maruu gara keenya haa dhufu ayyaana gaarii rabbi nu haa godhu ummata keenya ayyaana kana gaariin odoo takka qoreen hin dhayin odoo gufuun hin dhayin ayyaana kana nagaa warra dabarsu rabbi nu haa godhu kan wallaalle rabbi itti haa guutu. Amiin. Egaa eebbi maanguddoo keenya kapheetti nutti haa qabatu jenna. Egaa sagantaa ayyaanaa fi misooma ayyaanaa fi nageenya jechuudhaan aanaa dagaagaatti malleetii isin biraan gahaati turre kanumaan goolabna. Hordoftoonni Adaamaa Broadcasting Service egaa hordoftoonni amantaa kiristaanaa hundi irra deebuudhaan baga ayyaana qillee nagaan geessan jenna. Ayyaanichi kan nagaa kan badhaadhinaa isiniif haa ta'u jenna. Egaa qopheessuudhaan kan isin biraan gahaati ture Jamaal Kadirii kaameraadhaan immoo hojiirratti nafaanatti kan hojii bal'aa hojjetaatii ture Shimallis Nuguseeti. Saganticha waliigalaan qaqqajeelchuudhaan immoo gulaalaan muummee keenya Alamuu Hirphaa nafaana ture. Maqaa keessaniin hunda isaaniitu galateeffanna. Irra deebuudhaan ayyaanicha ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Sagantaa Adaamaa Broadcasting Service kanneen biroo itti fufu hordofa. Turtii gaarii. Bagagese